kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala madda walaaboo miidiyaa kun madda walaaboo miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu oduudha. Oduu waliin kan isin faana turu ana Aaniso Ahmadi. Jalqaba irratti hanga fotootuutiin eegalla. Afrikaan bara 2016 keessatti intarneetaa si'a 190 cufamu kanneen keessaa sadarkaa jalqabaa kan qabdu Itoophiyaa ta'uu gabaasni argame tokko kan eeramudha. Itoophiyaa fi Chaayinaan tumsaa dinagdee teekinooloojii cimsuuf waliigaltee wal hubannaa waliif mallatteessuun dhagahamee jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa biyyoonni galaana diimaa fi garba Indii dhihoo jiran ulaa galaanaa akka argachuu qabanis waamicha dhiyeessanii jiran. Manneen barnootaa qabxii gahaa hin argatiin irratti xiyyeeffannoon addaa kennamu akka qabu waldaan barsiisota Itoophiyaa gabaasee kan jirudha. Atileetiin Itoophiyaa miira jaalala biyya isaanii waan hin qabneef qabxii gadaanaa galmeessinee jennee dubbachuu qofa osoo hin ta'in hidhaan itti xiqqaata jechuun waldaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dubbatan. Kun hanga footoo oduutii bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Nu faana turaan afeerraa keenya. Ministeerri muummee Itoophiyaa Pirezidaantii Berlusii waliin tumsaa dabalatee dhimmoota waloo biroo irratti waliin mari'achuu isaanii dhagahamee kan jirudha. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmad Pirezidaantii Berlus Aleksaandarii waliin dhimmoota waloo fi akkasumas idil addunyaa fulbana 25 waltajjii torbeewwan atoomik addunyaa Moskoo keessatti gaggeeffame irratti mari'achuun miidiyaan Berlus gabaasee kan jirudha. Marii kana irratti hooggantoonni lamaan haala hariiroo waloo isaanii babal'isuu danda'an irratti mari'achuu fi dhimmoota waggaa kana keessatti karoora waliigaltee tumsuu irratti kan hojjetan ta'uudhaas waliigalanii kan jiranidha. Gama Aleksiin ammoo Berlus tumsa waraanaa fi akkasumas teekinooloojii dabalatee dameewwan hunda keessatti kan tumsan ta'uudhaaf qophii ta'uu isaaniitis himanii kan jiranidha. Kunis cimsa kana keessatti ministeerri muummee Berlus Abiyyi kan deeggaru ta'uudhaas hariiroowwan cimaa kan waliin qabaatan ta'uudhaas eeramee kan jirudha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gama isaaniitiin seektarri ijoon irratti tumsuu barbaadan qonnaa fi ijaarsaa ta'uu kaasuudhaan dandeettiiwwan teekinooloojii waraanaa Berlus qabduu fi akkasumas gargaarsa gochuu keessattis deeggarsa kan barbaadan ta'uudhaas beeksisaniiti jiran. Keessumattuu makaanaayizeeshinii qonnaa dabalatee dhimmoota investimentii garaagaraa irratti haala ittiin wal jijjiiran ta'uudhaas eerameeti jira. Kana caalaa ammoo xiyyeeffannoo addaatiin Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti nukleera babal'isuudhaaf hojiiwwan isiin xiyyeeffannoo addaa ittiin kennitee hojjettu keessattis kan deeggaran ta'uudhaas miidiyoonni garaagaraa eeraa kan jiran ta'uun gabaafamee kan jirudha. Itoophiyaa fi Chaayinaan tumsaa damee teekinooloojii cimsuuf waliigaltee hubannoo mallatteessaniitti jiran. Itoophiyaa fi Chaayinaan tumsaa damee teekinooloojii cimsuudhaaf waliigaltee walabummaa mallatteessuudhaaf manni Pirees Itoophiyaa gabaasee kan jirudha. waliigalteen kunis ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Itoophiyaa bal'ata mollaa fi akkasumas ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Chaayinaa Lin Lushang waliin mallattaa'uudhaas himameeti kan jirudha. Kan manduraa'u Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo ciccimaa kan qabduu fi roga garaagaraa irratti Itoophiyaa keessatti investimantiidhaan deeggaruudhaan hojiilee ciccimaa hojjechaa turuu isaatis kan eeramudha. Akka ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii Itoophiyaa bal'ata mollaa jedhanitti kaayyoon waliigaltee kanaatis inni guddaan tumsa dameewwan teekinooloojii cimsuudhaan guddina dijitaalawaatii fi kalaqaa ittiin fufiinsa qabu jabeessuu fi aadaa ittiin fayyadamiinsa teekinooloojii damee hundaanuu guddisuu akka ta'es gabaaseeti jira. Jijjiirama dijitaalawaa dagaagsuu fi dirqama biyyummaa ta'uu kaasuudhaan milkaa'ina kanaaf tumsi cimaan murteessaa ta'us himameeti kan jirudha. Waliigalteen hubannoo mallattaa'u kunis beekumsaa fi akkasumas muuxannoo siyaasaa fi teekinooloojii wal jijjiiruudhaan shoora guddaa kan qabu ta'uudhaas dubbataniiti jiran. Ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii Chaayinaa gama isaaniitiin waliigalteen kun tumsa teekinooloojii fi jijjiirama dijitaalawaa biyyoota lamaanii galmaan gahuudhaaf gahee olaanaa kan qabu ta'uun Chaayinaan gama saayinsii fi teekinooloojiin Itoophiyaa tumsuudhaaf cimsitee kan itti fuftu ta'uudhaas eeraniiti jiran. Qabxiin barattoota kutaa 12ffaa bara 2017 gad buusuuf naannoleen rakkoolee nageenyaa jirtu barnoota gahaa kennamuu dhabuu fi barattoonni qabxii gahaa taasisuu dhabuu fi manneen barnootaa keessatti galteewwan barattootaaf barbaachisan guutamuu dhabuun qabxii barattootaa akka gad buusu taasisuudhaas waldaan barsiisota Itoophiyaa ibsa isaa keessatti ibsee kan jirudha. Yohannis Baantii pirezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa barattoota bara 2017 qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa 91 jaha
qabxii qormaataa dhabuudhaan parsantaa 50 gad fiduun rakkoowwan guddaa biyya keessa jirtu jechuudhaan dubbatanii kan jiranidha. Waldichi barnoota bara 2017 darban kana keessatti manneen barnootaa barattoota qormaata kutaa 12ffaa fudhatan tokkollee kan hin dabarsinii fi barattoota muraasa qofa kan dabarsan irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisus dabalataan akeekee kan jirudha. Waldaan barsiisota Itoophiyaa qabxii barattootaa ilaalchisuudhaan biyyattii keessatti karaa sirrii ta'een akka kennamuu qabuu fi haala ittiin fooyya'amuu danda'u keessatti xiyyeeffannoon addaa kan barbaachisu ta'uu pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa keessumattuu manneen barnootaa uummataa fi akkasumas mootummaa harka qalleeyyii keessatti barsiisan qabxiiwwan baay'ee gad bu'aa akka tahee fi manneen barnootaa kanneen cimsuu irratti seektarrii barnootaa xiyyeeffannoo addaa ittiin kennee keessumattuu walqixxummaa fiduudhaaf hojjetamuun barbaachisaa ta'us eeramee kan jirudha. Yohaannis Baantii pirezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa addatti manneen barnootaa qabxii baay'ee gad aanaa fidan irratti xiyyeeffannoon addaa kan barbaachisu ta'uudhaas eeraniiti jiran. Bara barnootaa bara 2017tti barattoota 580 takka qormaata kutaa 12ffaa kan fudhatan keessaa qabxii 50 ol kan galmeessan barattoota 48,929 ta'uu ministeerri barnootaa kan ifoomse ta'uu eeruudhaan guutuma biyyattiitti manneen barnootaa 1,249 ammoo qormaata kana barattoota fudhatan tokkollee akka hin dabarsinis waajirri ministeerichaa kan dubbatan ta'uun isaatis kan yaadatamudha. Kunis rakkoo mana barnootaa qofa osoo hin ta'in nageenya wajjin dhiibbaa guddaa kan qabu ta'uudhaas kunis rakkoo kana furuu akka qabu mootummaan xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjechuu akka qabus eeraniiti jiran. Pirezidaantiin Itoophiyaa biyya galaana diimaa fi garba Indii dhihoo jiran ulaa galaanaa akka argatanii siyaamicha dhiyeessaniiti jiran. Itoophiyaan karaa bal'aa fi akkasumas waliigalaa hordofuudhaan guddinaa fi nageenya biyyoota hundaa kan daangaa galaana diimaa fi akkasumas garba Hindii irra jiru mirkaneessuu kan barbaadan ta'uu pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee dubbataniiti jiran. Pirezidaanti Taayyee Asqasillaaseen kamisa kaleessaa galaanota hambaa waloo fi dhala namaa ta'uu kaasuudhaan galaanni diimaa fi garbi Hindii biyyoota dhihoo jiran hundi tajaajila wal qixa akka argatu siyaamicha dhiyeessaniiti jiran. Sirna idila addunyaa ulaa galaanaa kana hambaawwan waloo dhala namaa ta'uu fi mirga wal qixxummaa argachuudhaaf itti fayyadamummaa biyyoota hundaa fi akkasumas wabii ta'uu ibsanii kun ammoo biyyoota biraa waliin ta'uudhaan dhugoomuu qaba jechuudhaanis yaa'ii dhaabbata waliigala mootummoota gamtoomanii UN kan New Yorkitti gaggeeffame irratti gabaasa isaaniitiin dubbataniiti jiran. Itti dabaluunis biyyoonni kamiyyuu sababa tumsa lafaatiin carraa ulaa galaanaa irraa ala ta'uu himuudhaan kunis yaada barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres baatii hagayyaa keessaa yaa'ii sadaffaa biyyoota guddachaa jiran dhimma itti ulaa galaanaa ittiin argatan irratti tumsa olaanaa kan taasisan ta'uu fi gabaafamee akka jirus kan yaadatamudha. Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina uummataa sadarkaa lammaffaa irra kan argamtuu fi doorsisa galaana irratti mudachaa jiru irraa nagaa fi tasgabbii geejjiba galaana diimaa fi garba Hindii kabachiisuu keessatti biyya qooda olaanaa qabdu ta'uudhaas himaniiti jiran. Kunis ulaan galaanaa nuun mala jechuudhaanis achirratti dhaadannaa isaatis dhageessanii kan jiranidha. Afrikaa keessatti bara 2016 as intarneeta si'a 190 cufamuu kanneen keessaa Itoophiyaan ija akka taatee fi isii jalqabaa akka taate himamaatii kan jirudha. Akka Afrikaatti bara 2016 keessaa hanga bara 2024tti intarneeta yeroo 190 cufamuu kan ifoome waggaa ta'u qorannoon haaraa Itoophiyaa qofa keessatti yeroo 30 ol cufamuudhaas qorannichi kun eeree kan jirudha. Akka qorannoo internet shutdown in African technology rights and power of African digital Right Network and Institute of Development studying jedhee maxxansetti Afrikaa keessaa cufaminsi intarneetaa dachaa lamaan dabalaa jiraachuu fi keessumattuu Itoophiyaan yeroo 30 fi Suudaan yeroo 20 takka akkasumas Aljeeriyaan yeroo 14 cufuu isaati sadarkaa jalqabaa hanga 3tti qabattee akka jirtus eeramaa kan jirudha. Itoophiyaa keessatti intarneetni yeroo dheeraadhaaf kan cufamee ture yeroo waraana Tigraay hoggaa ta'u kunis namoota miiliyoonaan lakkaa'aman akka wal hin qunnamnee fi tajaajilli bu'uuraalee hin
arganne taasisuu fi akkaataa gabaasni isaanii addunyaarra hin oolleef internetni irraa cufamuudhaan sagalee mormitootaa ukkaamsuu fi komiiwwan callisiisuu fi himannaa hawaasa siyaasaa keessaa qabu akka hin deeggaramneef dhimma kana ittiin bahuudhaaf internetni yeroo hedduudhaaf cufamee akka ture qorattoonni akeekaniitii kan jiranidha. Itoophiyaa keessatti yeroo rakkinni uumame internetni cufamuun tooftaa dhaabbatichaa akka ta'ee fi kun immoo mirga namummaa miidhuu qofa osoo hin taane warreen aangoo irra jiran fayyadamummaa gama internetaa hir'isuu akka ta'es gabaasichi kun eeree kan jirudha. Keessumattuu biyya Itoophiyaa keessatti rakkinni iddoo tokkotti uumamnaan internetni akka hin jirres eeree kan jirudha. Barreessitoonni kunneenis mootummaa fi akkasumas dhiyeessitoonni teekinooloojii dhaabbilee naannoo cuftinuu intarneeta irratti tokkummaadhaan kan hojjetanii fi akkasumas naannolee filannoo fi mormitoonni jiranitti internetni akka cufamu kutaawwan mirga dijitaalaa dhiibaa jiraachuu isaaniitis eeraniiti jiran. Sirbi gobbee sirba wayitaa birraan bari'ee bacaqiin gannaa bihee booqaa birraatti ceeni hoggaa ta'uu dargaggoonni Oromoo yeroo kana kan sirban ta'uudhaas ni beekama. Aadaan gobbee kunis dargaggoota dhiiraatiin kan taphatamuu fi hawaasa Oromoo biratti bal'inaan kan beekamu hoggaa ta'uu baruuwwan darban keessatti cunqursaalee garaagaraatiin cunqurfamaa akkuma ture akka irrichaa fi aadaawwan Oromoo kanneen birootti dhiibbaawwan garaagaraa irra gahaa akka tures kan yaadatamudha. Baroottan muraasaa asitti dargaggoonni aadaa Oromoo sirna gobbee yeroo birraa dargaggoonni taphatu amma dura magaalaa Finfinneetti agarsiisaa kan turan baranaas yeroo jalqabaatiif magaalaa Dirree Dawaatti sirna gobbee sirbuudhaan mana abbaa gadaa afran qalloo hooyyaa birraa jechuudhaan dhiichisaan argisiisaa akka turan kan eeramudha. Abbaan gadaa afran qalloo Abdurazaaq Ahmadis umrii foollee sirna gadaa keessatti iddoowwan olaanaa kan qabduu fi umrii aarii akka qabuu fi gumaacha guddaa ittiin taasisaa waan turaniif kunis guddaa kan ajaa'ibsiifatan ta'uu fi baga gara ona keenyaa afran qalloo nagaan dhuftan jechuudhaan jila aadaa gobbee simatanii magaalaa Dirree Dawaatti sagantaawwan kana argisiisuu keessaniif tokkummaa fi jaalala nuuf qabdan nu argisiistanii jirtan jechuudhaanis galateeffataniiti jiran. Abbaan gadaa afran qalloo Abbo Abdurazaaq Ahmad gama isaaniitiinis tattaaffiiwwan uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti jala bultii irreechaarra waan jiraniif kunis agarsiisni kun yeroodhaa gara yerootti magaalaa keenya keessatti babal'achuu akka qabuu fi aadaan gobbee kunis xiyyeeffannoon addaa ittiin kennamu akka qabdus eeraniiti jiran. Kantiibaan bulchiinsaa Dirree Dawaa Kadiir Johaar gama isaaniitiin uummanni Oromoo iddoo kana magaalaa isaanii ona afran qalloo dhufanii haala kanaan agarsiisa kan argisiisuu isaaniitis galateeffataniiti kan jiranidha. Aadaan Oromoo isa ganamaa kan ta'e gobbeen yeroo ammaa kanaas haala inni UNESCO irratti galmaahee addunyaa guutuu wal gahuu qabu irrattis xiyyeeffannoon addaa kan hojjetamu ta'uudhaas dargaggoonni iddicha sanitti argamanis eeraniiti jiran. Aadichinis babal'atee hawaasa hunda dhaqqabuu akka qabuu fi aadaa isa ganamaatti hawaasni deebi'uu akka qabus eeramaati jira. Chaampiyoonii atileetiksii addunyaa 20ffaa Jaappaan Tookiyoo barana keessatti gaggeeffame atileetota Itoophiyaa waggaa 34 booda meedaaliyaa warqii tokko malee biyya isaaniitti deebi'uun dorgommicha kana kan xumuran ta'uu federeeshiniin ibsa guyyaa har'aa dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan ibsa baasee akka jirus kan eeramudha. Ibsa isaa keessatti pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa atileet Silashii Sihin waliin ni hojjenna jennee wayita gaafannee tole jechuudhaan garuu waliin kan hin hojjennee fi fedhii tokkollee akka hin qabnes afaanuma qofaan tole uummata jedhu jechuudhaan dubbatee akka jirus kan eeramudha. Uummata Itoophiyaa dhiifama gaafachuu qabna jechuudhaanis kan dubbate hoggaa ta'uu miira jaalalaa biyyaa kan hin qabne jechuudhaanis eeree kan jiru ta'uudhaas pirezidaantichi kunis qabxii irratti dhiibbaa guddaa nutti fidee jira jechuudhaan dubbatee kan jirudha. Fuula duraaf xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjenna jechuudhaan dubbatan. Yoomina Tsaggaahee pirezidaantii waldaa atileetiksii Itoophiyaa gama isaaniitiin qabxii qaban kana galmeessuu keenyaaf dhiifamaa miti hidhamuun nutti xiqqaate jechuudhaan dubbatan. Atileetiin baay'een isaanii gulaalliiwwan akka hin dhabneef nan beeka jechuudhaan dubbatanii kan jiranidha. Dabaluunis atileetota amma gidduu jaalala biyyaa qaban kan jiran hoggaa ta'u keessumattuu kanneen jaalala biyyaa hin qabnes keessa jiran jechuudhaan dubbatee kan jiru. Dorgommii kana irratti Itoophiyaan xumura 8 irratti hirmaachisuudhaan meedaaliyaa warqii malee meedaaliyaa meetii 2 fi naasa 1 argachuun kunis safuudha jechuudhaan gabaasicha isaa keessatti eeree kan jirudha. Atileet Tsaggaahee
sadaffaa yoomiif qajeelchaa meedaaliyaa meetii tokko yoo argatan Gudaf Tsaggaayee fi Simboo Alamaayyoo meedaaliyaa naasaa argachuun isaaniitis kan yaadatamudha. Oduuleen guyyaa kanaaf walitti qabannee kanaan gammaa isin dhageessaa turreedha. Oduudhaan kan sifaanu ture ana Aaniso Ahmadii. Chaanaala keenya subscribe like godhuudhaan akkasumas sagantaalee keenyaa fi odeeffannoolee keenya kanneen garaagaraa akka hordoftan gamanummaan isin affeerra.